Koi guddina followerati nama kabajani sisinin kun. Awalnya chance guddina follower follow cuma TikTok nothing. Namni video nasi mbak miliona torba kurang kakabu jira. Satu ba. Ni amman tan warti gafatif takiti debi siri tanumman ni cakap nama jira ya wasarati. Kurbangun. Malam Debi mali Debi kana Debi kan ini lu bulu apa kawa? Dia rala kawa, ana lanjra. Ayo lanjira maaf almita bara temar ko way falmite. The chances bi makasara maaf almita. Tutra ko mata tertibu mana tadi mani motumman kenya ko kabadade na ne mo fakkesa to bara surma cha prama suma cha fakkesa ma amal wakana bas. janin de ma de wani ibza samu di jenta to fakenya gua da wan jiru sitti himetin jira akka da chaje je chunga budir kama Isi motumman kenya ko wan gore natti mata kenya ko mata kenya hiqajira. Kadi safar sura ko farsi. Akon ka wallahi istido wallahi wantak sirrallah. Ay motumma kana ga batu fan kabini edamo wajira motumma kaitan ana barumsa fite wajira motumma kattarame hoji gaggeetu jiru na beeytamo ana maal godhu na beeyta waa'ee motummaa maalittiin beeqa duba maatikkiinu keessatti maal nu karaa akkaru jirtati maal wanne taasoo jiru dachaasiitu naarsee bar bakka adii sisiifi dachaas wal taraasnaas dachaasiitu waa'ee mootummaan beeqwaanna waa'ee mootummaa ay maal jechuu waa'ee bishaan saboon nagaa Oromo turiya bulchaa Oromoodha sigale nuti faarsee bulaa jala daa'ee mootummaa fi uummata walitti jiru karakkoo uummataa dho'isee mootummaan akka quban qabnetti uummata keessa hadhaa buusee uummata cafaqaa jiru milishaa ganda keessa boottii qoxiree 47 kanatti bobbaasee ragatisiisaa jiru kun sirrii miti bara wayyaanattis wanni namni qeerroon dilisummarti dhuftee waan akkanaa fi kanurraa dhaabbatuu qabatti mootummaa keenya karaa nagaatiin abdichuu abbaa malaa gaafachaa jirra malee waan biratti hin jiru bakka. Tan qaama gaafatu jira mi qoree jira warra gaafatu jira ani fakkeenyaaf barumsaan kutaa afuriin jira ol bee nama narra guddaa mee maaliin dubbachuu danda'a fakkeenyaaf amma mootummaa dhiisi barsiisota dubbachuu seera kamtuu naayyamaa maaltu nama narra guddaa kam jedhu bartuutoo afaan hin buusne itti dhiisi inni ni bakka waanuma jaanii ati koy studio ati wanni doktorotiin maaliif gadaa tana hiriira baate nagarreeti doktorotiin maaliif hiriira baati waan hiriira baaniif isaanumaa beeka gaa'ibsa nagarree jechuudha dhimma isaaniitiif hangaa waan baaniif hin beektu jechuu yoom garte hin beeku wallaahi hin beeku Kurbaan bari ujaan hin beeku wakkaati. Isinii farfiyya nurra qofa qabaa ibsa ooyiruu ollaa osoo beeytuusa nama lallabdiitu beeka. Wallahi jiraadhu waan jiru teetitti seeduu sinfadhu siigalee. Seeduu boo maraataan na'idha akkama lafaa kaa'ee yoo waan balleessin namni nama yaadu warra boo akkasannaan namni maaltu na'idha fakkeenyaaf. Doktorotiin hiriira baate mootummaa dachisuu deemti beekta mootummaa. Mootummaa jiisinaa janiiti hiriira baane. mootummaan gurra jiru moo ni jigaa bitu akkana jaajanii ni beekamu ko bas sirra argadeetin jiran akkana jaajanii isinitti mani maaliif akkana tanii sagalee marina walgahii taa'u jirraa akka isaanii nutti himanii miisa ibsaamee dhaggeeffadhu haasutee waan biraa naan jenni haya waan siyaasaa hin barbaachisu miidiyaa irratti maaliif jennaan amma ijoollee suutii san garteessu ijoollee akkasii duutii itti murtooyte san lubbuun teenya lubbuma isaaniiti mootummaa biyya saniifa akkasitti akka gartee sagalee ta'ee fi Loonoo sanis kaballattee si keenyumaa bar kanumaa bar Gina chinis bar deemtee bar mootummaa qabdi bar akka ijoolleen sun duutu irratti farramu mootummaan farramu malee warri imbaasii farramu malee hin ajjeesan akka warra chinis mootummaa maqaadhaa jalaan ooltu. Awwasummaan kun mootummaan biyya tokko murteessu malee yookaan mallatteessu malee lammiin biyya isaa waa tokkollee akka ta'u inni yemmuu musii galee
Ummata tokko illee hin Afaan qabu. sirreeffa du'aa see udurru afaan qaana haasa'u jirta isa muudii qabachuu danda'u udurru Dhaabbatu taa immoo Sido. mujaan kun hanjama jira wallaa ibsa. Anjama takkatti jiru midhaan maa gabbi. Muudii isaan agartu muudii inni No. agartu ibsa. Dhaabbatu. Asoo isaa eegalee fixatee booda carraa see kanne irraa dubbadhu. Waan inni dubbate dubbii dhugaa dubbii ijoodha waan dhugaati. Waan nuti uummata ijoolleessu dhuun qabanii namni du'aa jettee lammii biyyateetii takka irratti hin farramini takka du'allee taatu qawween ajjeesaa ijoolleen morma nurraa darbaa jiranii seeffidhaan morma nurraa darbaa jiranii duumatanallee yoo gamtaate akka qawweedhaan nu ajjeesan nu godhaatti ijoollee. Wallaahi istuudiyoo naasitee jirta maanta barbaadan iyya qabdan fakkaatee. Wallaahi si aarsuun qabu akkamittiin si aarsi. Du'aa'ii faa godhu jirraaf nuti wallaahi billaahi amma ijoollee san. Du'aa'ii sirri godhu jirraaf amma ajala isaaniitti murteessa malee rabbiin fadhu irraa haquu danda'a akka namaatii miti. Kanaafuu waan harka namaa jiru nama si miidha yoo waan san irraa kaasuu hin dandeenye doorama booda rabbumatti hin darba. Dhaggeeffattee poosti godhee sheer godheetiin jira abbaa fi ilmoo ol dubbiste niin boo'e. Usun boonye mee dhaggeeffadhu. Wallaahi Dhaggeeffadhu si. Biqiltuu isaa dhaggeeffadhu akkii jee ammaan tana ibsa. Istiidiyoo gaafa wayyaaneen biyya bulchutu san waan akkanaa tana dhageesseeti. Hin dhageenye ibsaa kanarratti dubbii tana laal ka'umsa laaluudha qabda. Maaliif rakkoon ijoollee tana dhufte amma dhugaa dubbachuudhaaf sababni ijoolleen tun gaafa sittiin qabamte ijoolluma teenya ta'e Oromooti sababa isaanii rakkoo tanaa qate ijoollee karaa miilaatiin suudi ijoollee ooftu dirqamaan waan mootummaan biyya sanii hin feene irra fe'anii ifi qawweedha harkaa qaban dallaalootiin fakkeenyaaf dhaggeeffadhu ifi shurtaa walit dhukaasaniiti jalaa bahuu danda'an miskiinootii nyaatteetu garaa hin qabne ta'aman keessa dhukkooytechi deemtu tana hashiish faa muqaddaraata garagaraa irra kaa'anii ijoollee biraa fiiganii fi qawween irraa deebisanii ijoolleen tana akka qabamtu warri godhe ijoolluma Oromooti. Dhaggeeffadhu.
sababa kanatti ijoolleen tun qabamte jechuudha ka'umsi dubbii tanaa sababa kana qabamte dirqiidhaan irra baachisanii gijee xaariboo oofan jechuu ifi qawweedhaan qawwee harkaa qabanii gaara keessa jiranii dallaalootiin karaas ni beeyti shurtaa walitti dhukaasanii fi harkaa ba'an miskiina itti dhiisanii jechuudha. Namni ka'umsa dubbii tanaa xifaa tana gartee musiibaa tana ijoollee fide ijoolluma Oromoo ijoollee karaa suutii dallaalootii karaa san ijoollee ooftu jechuudha. Galatoome amma haqani beeka jechuudha ijoolleen tun haqa qabdi amma hidhaa tana keessatti du'e amma mucaan kun amma sagalee dhageessan du'e beekadu tattee aantu ijoollee ta'an boruun isinii fidammas dhaammadhaa jedhanii tartaraan dhaammataa jira waan ta'eef waan kana ijoolleen tun haqa kanaa qabdi waraanni waan kana dalagu jara kanaa miti je'ee namni falmee achi dhaabbatee waan kana mootummaa Saudi Arabiyaa san ibsuu qabu naafisii miti bar mootummaa Itoophiyaadhaa kan imbaasii achitti banatee achi jiru sani malee. Duuba wanni kun mootummaan achi jiru maatti callisee amma wanni nuti lolaa jiru wanni nuti mootummaattis ijachi qabna. Yoo isaan irratti farramanii lammiitiyya afaan kiyya beekan afaan kiyya haasawan lammiitiyya hin je'initti isaan qoratee bakka isaanii baasee mattaawqaadhaa fi waan uummata kana mari'achiisnitti uummanni kun jara kanan ajjeesu. Eenyudha Muniir hamma Saudi Arabiyaadhaa imbaasii itti gaafataman? Muktaar Kadir bara sanitti illee Oromoo fixaa ture ammas achi dhaqeetuma itti farramsiisaa ture jira jechuudha. Itti farramsiisaa jira. Gaafa wayyaaniin Oromoof itti galateeffatees. Bara wayyaaniin Oromoo fixasanis walumaan fixisiisaa ture ammas as dhufee Saudi Arabiyaatti ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtu imbaasiin qabdan dhaggeeffadha gaafa leencoo kutu leencoon akkuma fara illee deemee dhalaa tanaa wajji sharmuutu dhalaan sun waan takka itti himti sagalee illee isiniif xaa waan takka irraa isinii dida dhaggeeffadha wallaahi lazim leencoo baati sun. Haanuma akka fedhallee ganda keessa deemee sagaggaalee wanni ja'uullee ijoollee ta'anis waraqaan qabne tanas garii yaammatee baasee warra sitti kanneen akka fedhataa jiraachisu malee Muktaar Kadir isin fixaa jira. Kan amanaa fudhaa. Gaafa san dura maaliif ittiin farramin ijoolleen tun gaafa leencoo baatii sanii kan hidhamte. Kan dubbachaa jiru waa'ee kanaati mootummaa waa'ee kana laaluu qaba. Ijoolleen ammaan tana bara haga Ahmadiin Jabalfatti oloo deema. Leencoo baatii dhiibbaa godhaa ture farramuu miti dhiibbaa godhaa ture inni dhiibbaa godhaa ture. Dhugaa jennee. Uummata kana irraa falmaa ture. Maa kanarraa dubbattanii maaliif sagaleen taaneef maaliif uummata kana hin dubbanneen yoo dubbattanis hin baatanii rakkoon jirtu warra biyya keessa hir'isiise. Ahmadiin Jabal osoo hin ta'in sheekotii guutumatti akka waliigalatti akka hanga majlisaa warra hooggantootatti fakkeenyaaf ijoollee Saudi Arabiyaa hogga gargaarsaa hogga masgiidaatu itti ajamanii madrasaatti ajamanii sheekotiin akka waliigalatti maa sagaleen godhin hanga jummatti masgiidetti himanitti. Egaa amma ijoolluma tana gargaarsa kadhatan hoggaa masgiida hoggaa madrasaadha ijoollee Saudi Arabiyaa tun beekta biyya Itoophiyaa tanaaf waa hedduu goote osoo silaa sagalee tanii fi sheekotiin guutumatti akka waliigalatti isheen tokko lama osoo hin taane hanga masgiidatti jechuudha hanga guyyaa jummaatti illee maaliif lubbuu isaanii tana hanguma tokko illee osoo seef godhani. Maaliif sagaleen taane? Du'aayi ni goonaaf warri dhume immoo rabbiin jannata haqannuu fi warraaf immoo du'aayis godhaa fi sagalees ni taanaa fi amma immoo information kana ibsa guutuu nama bilbilaanis harkaa qabu ni jira. Salaamu alaikum warahmatullahi. Amaaniyaatan ol galchi mee ibsa. Amaaniyaatan ol galchi waa'ee kanaa sirri keessa ni beekti. Dubbadhu mee. Amma maal hin jaanni beektaa? Ayyee. Akka dubbadhu ibsa. Sagalee taa'anii jetteen du'aa'ii godhaaf. Kuni jechuun du'aa'ii haadhaaf abbaan godhaa jiraniif obboleessa kiyya wanni barbaadan sagalee. Amaaniyaatan ol galchi ibsa. Amaaniyaa ergat. Tola jara keenya baga jiraattanii ani nama Saudii tana jiru Saudii tana keessas tutturee jira. Laale waan namni hundi beekuu qabu takkaatu jira. Saudi Arabiyaa tana seerri isiidha akka malee jabaadha. Seerri isiidha akka malee jabaadha. Bakka barreeffatti ol galchi. Ammas Obsi Studio biyyoonni gartee baqattoonni akka malee itti baay'atu keessaafuu karaa seeraan alaa biyya Saudi Arabiyaa tana namni hundinuu ni beeka. Garuu biyya tanatti biyya Saudi Arabiyaa tanatti ummanni Arabaa kun xiqqoo gowwaadha waan jaansan waan seerri isaanii cabesan hojiitti numa jijjiiran. Amma bakka kana keessatti ijoollee teenya warra rakkina san keessa jiru rabbiin haa baasu rabbiin haa furu waanuma beekama. Yaa jarana kanaan malettuu gaaratti halkan tokkotti diroonii isaan darbanii nama 200 bakka takka du'aa oola. Tokko lamaa miti hedduu gaara kan akka du'aa oolu.
garuu namoota